Beeksisaan magaalaa Baroodaatti barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo irraa eebbifaman barnoota gannaa mana barnoota sadarkaa lammaffaa magaalaa Baroodaatti barsiisuu eegalanii waan jiraniif barattoonni keenya hafa dhabatti dhuftanii akka irraa baratan bulchiinsi magaalaa Baroodaa kabajaadhaan isin beeksisa. Eeyyen lammii barateetu biyya ofii jijjiiram, lammii barateetu biyya ofii guddisam, lammii barateetu lammii ofii barsiisam. Eeyyen maatiin barattoota ganama sa'aata akka irraa barattoota keessan qopheessitanii mana barnoota sadarkaa lammaffaa magaalaa Baroodaatti akka argamsiiftan bulchiinsi magaalaa Baroodaa kabaja olaanaadhaan isin beeksisa. Kanaafuu dhuftanii akka irraa baratan kabajaadhaan isin beeksifna. Barnoota baranne addunyaan dorgomna, dhaloota baratee teknooloojiin dorgoma. Kottaa baradhaa isiniin jenna. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo irraa bahanii mana barnoota sadarkaa lammaffaa magaalaa Baroodaatti lammii teenya barsiisaa jiran waamicha barnootaa taasisaniiti jiran. Maqaan kiyya guutuun Ahmad Jamaal Abdallaatiin jedhama. Bakki itti barsiisaa jiru tun mana barnoota sadarkaa lammaffaa magaalaa Baroodaati. Kilaasiin barsiisaa jirru kutaa 5 hanga 12 jidduudha. Saniif ijoolleen teenya yuunivarsiitii irraa bu'an hundi dhufanii ganama kana asitti argamanii jiru. Garuu amma wanni jiru hanqina barattootaati. Maatiin keenya ganama ijoollee keenya nu erguu qabanii kajuun dhaamsa qaba. Maaliif barsiisonni dhufee barattoota dhabuun fafa kun sirrii miti. Ijoolleen kun oduu silaa boqonnaa godhuu qabaniiti. Boqonnaa isaanii dhiisanii oduu lammiin keenya deebuu beekumsaa qabdu. Nuti ammoo akkamitti hirribni nu fudhataa kajuun hirriba dhiisanii dhufanii asitti isaan maatii keenyaaf qabu. Ganama gizeedhaan sa'aata akkatti ijoollee kaasanii akka karaa mana barnoota kanaa nu erganii nuti qophiidhaa barsiisuudhaaf. Saniif kana asumaaniin dhaamsa kana dabarfachuu barbaade. Akka Oromiyaatti dhaamsaniin qabu barattoonni keenya kan yuunivarsiitii irraa galanii eriftiirra jiran hundi lammiin isaanii beekumsaan dheebottee jirti akkuma asiiti. Saniif akkuma nuti asitti eegalla kanatti bakka hundatti walqixxummaadhaan eegalee akkatti fufu kana dhaamsa barattoota keenya kan yuunivarsiitii irraa bu'an hundi akka mana barnoota isaaniitti dhiyaatutti dhaqanii barsiisan dhaamsa asumaaniin dabarfachuu barbaade. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo qophiin har'aaf jennee walitti qindeeffanne kan hanga ammaatti daawwattan kana tureetiin qopheessee dhiyeessuudhaan hanka isinii waliin ture Muhammad Ahmadii torban yoo rabbi jee qophii wal fakkaataa biraatiin hanga walitti deebinutti har'aaf gama kiyyaan nagayaatti. Lammiin barnoota qarame biyya ijaara.